Kuraan arganneefis barumsa koo kutaa 9 darbeen barachuu hin dandeenye. Sababa kanaafis barumsa koo addaan kuteen carraa jireenyaa gara biraa barbaaduun hiree koo ganamaa taatii natti argamte. Haa ta'uutii yeroo sanatti hiriyoonni koo hedduun gara biyya Arabaatti imalaa waan jiraniif anis yoo Rabbi carraa biddeena koo achi naaf kaayera ta'e jedheen piroosesii jalqabe. Qarshii piroosesii koo na xumursiisu dhabeen hedduu baay'isee rakkadhus dhumarratti garuu hiriyoonni koo deeggarsa waan naa godhaniif imala koo gara Kuweetitti raawwadhe. Akkuman xiyyaara keessaa gadi bu'etti ture dachee fi samiin ishee waan akka abidditti qabsiifamee irraaf jalaan kan boba'u fakkaatu. Carraan biddeena koos dachee kanatti waan na fideef rakkoo fi dhibee natti dhufu hundumaa dandamadheen jiraachuun dirqama kootis ture. Anis baay'ee rakkadheen hagan danda'e ergan daldaladhee booda tokkotti nyaatamaa tokkotti buufachaa utuun wal'aansoo jireenyaa waliin wal qabuun har'a moo bor ana moositu injifata jedhu dhumarratti moo'een irra keessa oole. Rabbis baay'ee na gargaare. Jireenyi biyya ormaa kana jedhamee kan dubbatamu miti. Haa ta'u malee waggaa 7 booddee guyyaa har'aa fuulli koo gammachuu fi ifaan guutamee jira. Hawwiin koo hundis dhugoomeera. Dachee gaafas na sodaachisteef har'a wal hammannee waliin jiraachaa jirra. Ani hanga kanaatti jireenya jaalalaa keessa seeneen hin beeku. Yeroo hedduu ijoolleen keenya biyya Arabaa kana keessatti wal kaadhimmatan waan hin beekuuf isaan ilaaleen jireenyi qoosaa akka hin taane waan hin beekuuf baay'iseen hin sodaadha. Waliin dalagannee waliin jireenya keenya fooyyessinaa kan jedhan anaaf hin liqimsamu ture. Hiriyoonni koos guyyaa tokko maaliif hin fuutuu jedhanii yeroo na gaafatan akka na aarsuu tokko ta'ee isheen kan koo haga yoonaayyuu hin dhalanne. Gaafa Rabbi naa fide immoo fudhachuun koo hin oolu. Haga yoonaatti garuu namni ani jaalladhuu fi waliin jiraadha jedhee fedhan qabu ija kootti hin uumamne jedheen deebisaafii ture. Utuman haala kanaan jiraadhu guyyaa tokko hiriyaan kiyyaa bilbila ta'e natti laatee bilbila kee abaluun naaf laate jedhiitii haasofsiisuu eegali naan jedhe. Anis akkuma inni naan jedhetti yeroon bilbiluu fi yeroof dalagaarra waan hin jiruuf booddee naaf bilbili jettee dalagaa ishee yeroo xumurtu ofuma ishee naaf bilbilte. Isheenis eenyu jedhu akkuma naan jetteen anis walaa barru abaluun jedhama bilbila kee immoo abalutu naaf laate rakkoo qaba jedheen yeroo isheen gaafadhu isheenis maqaa ishee natti himtee wal barree achumaan nagaa walitti dhaammanne. Turtii guyyoota muraasa booddees isheen naaf bilbiltee waliin haasa'uu jalqabne. Sagalee ishee simbira mukarraa harcaasu sanaanis heloo gaafa isheen naan jettu onnee kiyya boojite. Anis keessa kiyyatti gaafadhamoon gaafadha utuma nuuf jedhu yaadni koo bakka lamatti ramtee anis gaaffii jaalalaa kana duratti eenyumaan iyyuu gaafadhe waan hin beekneef garuma jabaadheen afaan koo keessaa baafadhe. Sin jaalladha Zeenabaa koon ishee jedhe. Haa ta'u malee Zeenabaan gaaffii koof eeyyamamtuu hin taane lakki jettee na didde. Guyyaa sanaa kaasees onneen koo garbittii ishee taate. Shamarra gara biraa ijji koo ol jettee ilaaluu dadhabde. Zeenabaan yeroo isheen nama waliin haasoftu onnee baay'ee nama boojiti. Sagaleen ishee kana jedhameeyyuu dubbatamuu hin danda'u. Baay'ee samala qabdi. Yeroo gabaabaa keessatti eenyu akka isheen taate isheen bare. Maaliif akka isheen na didde beekuu baadhus onneen koo garuu qalbii isheetiin booji'amteetti. Furtuu onnee kiyyaa waggaa meeqaatiif hidhame eessaa akka isheen argatte hin beeku. Kanaan dura namoota jaallatanii jaalalaan booji'amaniif ittan kolfan ture. Akkamittiin jaalalli akkana nama maraacha jedheen har'a garuu Zeenabaatiin ani maraatu fayyaa ta'eera. Yeroo turtii booddee isuman nagaa mallee ishee gaafadhu nagaas na dhawwattee Zeenabaan koo bilook na goote. Kunoo yeroo ammaa kanattillee bilook ta'een jira. Hiriyoonni ishees yeroon haasofsiisuuf yaalu bilbila isaanii bilaak liistii jala na jalaa galchu. Karaan ishee argadhu dhabeen Zeenabaa koo baay'ee ishee dheeboddeen jira. Zeenabaan akka isheen hiriyaa hin qabne nan beeka. Haa ta'uutii garuu maaliif akka isheen na jibbite beekuu baadhus ofirraa na fageessiteetti. Anatti shamarri gara biraa ija kootti argamuu hin dandeenye. Sooma guddaa ramadaana kanaanis hiriyoonni koo Rabbi Zeenabaadhaan garaa ishee akkanaaf laaffisu hadaraa keessan naaf kadhadha. Soomni ramadaanaa sooma jaalalaa fi sooma nagaa isiniif haa ta'u. Jeejii Kuweetirraa nagaa galatoomaa.
Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa to'ichaa guyyaa irraas xalayaa obboleessi keenyi jeejii Kuweet irraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleessa keenya jeejii Kuweet irraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee akkuma obboleessi keenya nu gaafate firiyaansaa tole akka jettuu fi soomaa guddicha ramadaanaa kana keessatti kadhannaa akka gootanii fi kabajaan isin gaafachaa anillee soomni kun soomaa kan walloleetti araaramuu fi rabbii raamata isaa addunyaa kanaaf kan deebisuu haa ta'u jecha egaan akkuma qabiyyee xalayaa kanaa dhageessanii kaatanitti obboleessi keenyi rakkoo fi gidiraa hedduu keessaa maatiinsaa barnoota irratti deeggaruu waan didaniif barumsa isaa addaan kutee gargaarsa hiriyoota isaatiin gara biyya Kuweetitti maluun jiruu fi jireenya isaa jijjiirrateen jira haa ta'utii jireenyi biyya ormaa salphaa fi akka fagootti ilaalan ta'uu baatus turtii waggaa 7 booddee fuulli kiyyaa ifaa ta'eera jedhee obboleessi keenyi jireenya isaa amma jiraachaa jirutti gammadaa jiraachuu isaa nutti himeeti jira ammayyuu rabbii jireenya kee kanaa ol siifaa bareechisiin jenna haa ta'uutii jaallatee waan hin beekneef firiyaansaa lakkoofsa bilbilaa inni haasofsiisi jedhee laateefiin obboleessi keenya bilbilee fi haa ta'uutii walitti dhufeenya xiqqoo erga godhatanii booddee intalli inni gaaffii jaalalaa gaafateen gaaffii isaa keessummeessisuu hin dandeenye kanumaanis erga isheen na diddee booddee ijji kiyya shamarra gara biraa ilaaluu diddee kadhannaa keessaniin na gargaaraa nuun jechaatiin jira kanarratti wanti nuti ilaaluu qabnu akkanumallee hedduun keenya dogongora uumnu nama jaallannu haga danda'amuu fi karaa sirrii ta'een gaaffii jaalalaa erga dhiyeessinee fi booddee namni sun nuyi fedhii hin qabu yoo ta'e irratti gowwaa ta'uun baay'ee barbaachisaa miti fiixaan boomsi jaalalaa walakkaa waan ta'eef gaaffii jaalalaa yeroo dhiyeessinu tarii tole jechuu ni dandeessi tarii immoo tole jechuu hin dandeessu jechuun qabxii lama ofiif kaa'uu qabna ta'uu baannaan garuu jaalalli jalqabaa baay'ee hamtuu waan taateef itti miidhamuu ni dandeenya jaalalaan takkaa miidhamuu jalqabnaan nama maraachuullee waan danda'uuf duubatti deebi'uun baay'ee rakkisaadha kanaaf namoota naannoo keenya jiran nu waliin jiraataniif carraa itti laachuun nama keessi keenya barbaadu qofaa otoo hin taane nama keessa keenya barbaaduufillee carraa jireenya laachuun hariiroo uummachuun ni danda'ama namni nama hanga ta'etti madaallii yookiin safartuu garaagaraa kaa'uun yeroo madaallii yookiin safartuun sun namicha sana keessaa badu jaalalli keenya dhumuu waan danda'uuf sababaan nama jaallachuun baay'ee rakkisaadha nama jaallachuuf fedha godhanne yookiin nama nu jaallachuuf fedhii nu keessatti godhate hir'ina waliin qabachuun hir'ina sana guunnee waliin jiraachuun dirqama keenya kana ta'uu baannaan garuu hiikni jaalalaa sirrii ta'e nu biratti qumaara ijoollee ta'uu ni danda'a kanarraa immoo rabbi hunduma keenya haa oolchu egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jireenyaa fi seenaawwan jaalalaa hedduu nama barsiisuu fi bashannansiisan isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gootanii maatii keenya taatanii akkanumallee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenya karaa teelegiraamii nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu sheerii fi laayik gochuun deeggarsi keessan akkuma duraa nu waliin haa ta'u rabbi dhiifama isaa addunyaa kanaaf haa deebisu jecha qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture gammachiista shoomin jedhama qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa nagaatti
warri kun hey warri kun warraan